fi gaachanni uummata Oromoo WBO'n tarkaanfii ilaalessaa waraana faashistii PP Oromiyaa keessaa buqqisuuf fudhatu jabeessee jira. Aluma kanaan waxabajjii 23 bara 2023 godina Walloo aanaa Daawwee Arawaa bakka Uraanee Salaamaa jedhamutti gootichi waraana bilisummaa Oromoo diina maqaa sakatta'eensaan uummata iraarsuuf baatee bakka addaa Aroo jedhamtutti tarkaanfii fudhateen loltoota PP 7 ajjeesuun 11 madeessee jira. Guyyuma sana bakka Burqaa jedhamutti Axxeeduun 10 ajjeesuun 15 madoon adabee jira. Waxabajjii 24 bara 2023 gootichi waraana bilisummaa Oromoo WBO'n zoonii kibbaa konyaa Gujii lixaa aanaa Dugdaa Daawwaa ganda Diliintuu seenuudhaan waraana faashistii Abiyyi Ahmed irratti tarkaanfii fudhateen baay'ee isaanii du'aa fi madoon adabuudhaan magaalichas dhuunfatee buluun injifannoo boonsaa galmeessee jira. Gama meeshaatiin qawwee AKM tokkorraa eekuudhaan galii dantaa qabsoo bilisummaa Oromootiif oolchee jira. Ittuma fufuudhaan aanuma kana sa'a wal fakkaataatti ganda Burqituu seenuudhaan waraanni PP magaalaa keessaa baqatee ba'us mooraa waraana diinaa uummanni keessatti iraarfamaa ture abiddaan daaraa godhee jira. Tarkaanfii WBO'n fudhatu jabaatee itti fufaa oraa bulaa deebanaa injifannoon uummata Oromoo. Waraanni faashistii PP bulchiinsa magaalaa Sulultaa keessatti dargaggoo lama ajjeesuun barame. Jaalladhi Oromoo guutuu gabaasa kana akka taanutti isiniif dhiyeessiti. Waraanni faashistii sababoota garaagaraa ilmaan Oromoo irratti maxxansuun ajjeesuu itti fufuun bulchiinsa magaalaa Sulultaa keessatti namoota nagaa ajjeesan. Kolonii Impaayera Itoophiyaa jalatti ilmaan Oromoo hacuuccaa gite hin qabne jalatti kufuun ajjechaa dabalatee yakkoonni sarbamiinsa mirga namoomaa fi gochisuu kanneessoo garaagaraa irratti raawwachaa jiru. Haaluma kanaan bulchiinsa magaalaa Sulultaa keessatti dargaggoota lama qabuun badii tokko malee waraanni shororkeessaan Biltsiginnaa ajjeesee jira. Dilbata darbe waxabajjii 25 bara 2023 bulchiinsa magaalaa Sulultaa dargaggoota maqaan isaanii Lammeessaa Moosisaa fi Haayiluu Maaruu jedhaman qabuun gara dhaabbata Abaaboo Darbaa geessanii sa'a muraasa booda gara ganda Leelloo Cabaqaa Eekoo geessuun ajjeesanii walirraa fageessanii bakkee keessatti gatuu jiraattotni ijaan argan himan. Dargaggoonni kun lamaan yeroo qabamanitti haadholii Oromoo 4 kan maqaan isaanii nu hin qaqqabne waliin qabamuu jiraattotni dabaluun dubbataniiru. Kaabinoonni fi waraanni sirnichaa godina Iluu Abbaa Booraa magaalaa Mattuu keessatti manneen jiraattotaa diigaa jiraachuu jiraattonni himatan. Jaalbilisee sabaa dabalata qabdi. Kaabinoonni fi waraanni sirna faashistii PP maqaa ijaarsa seeraan alaa jedhuu fi moggaasa maqaa garaagaraatiin manneen jiraattotaa diiguun da'oo jireenyaa fi bakka qubannaa dhabsiisuun maatii namootaa baay'ee bakkeetti hanbisaa jiru. Haaluma kanaan diigumsa manneen jiraattotaa bulchiinsa magaalota akka Burraayyuu, Awwadaay, Sulultaa kanneen biroo keessatti raawwachaa turan gara godina Iluu Abbaa Booraa magaalaa Mattuutti tarkaanfachiisuun manneen namoota nagaa hedduu diigaa akka jiran jiraattotni dubbatan. Magaalaa Mattuu kana keessatti sababa ijaarsa seeraan alaa fi bareedina magaalaa tiksina jedhuun namoota manni jireenyaa isaanii jalaa diigamee jiru hedduu keessaa kan maqaa arganne Abduu Taammiruu Amaaree Tamasgen jiraattota magaalaa Mattuu ganda Tabboo kan ta'anii fi Darajjee Gabayyoo ganda Abbaa Saayaa irraa kaabinoonnii fi waraanni sirna faashistii PP gaafii tokko malee mana isaanii diiguun bakka jiraatan dhabanii rakkoo ulfaataa keessatti kan argaman ta'uu jiraattotni arraatni biyyoolessa Oromiyaa dubbise ibsaniiru. Kibba lixa Shaggarraa aanaa Qarsaa Maallimaa keessatti namoonni nagaa 8 waraana sirnichaan ajjeefamuun dhaga'ame. Dabalata isaaf jaalmurteessaa banti. Oromiyaa keessatti lubbuun ilma namaa gatii dhabuun hanga bineensa bosonaa kabaja kan hanqate yoo ta'u, waraana faashistii Abiyyi Ahmed uummata nagaatti bobbaaseenis lubbuun ilmaan Oromoo guyyaa irraa gara guyyaatti ajjeefamaa jiran lakkoobsi isaanii dabalaa jira. Ajjechaa walitti fufiinsaa waraana murnichaan ilmaan Oromoo irratti raawwatamu itti fufuun godina Kibba lixa Shaggar aanaa Qarsaa Maallimaatti namoonni nagaan 8 ajjeefamanii jiru. Waxabajjii 23 bara 2023 halkan jimaata darbe godina Kibba lixa Shaggar aanaa Qarsaa Maallimaa bakka Gibbisoo jedhamutti namooti maqaan isaanii Takiluu Mokonnon, Tsaggaayee Mokonnon, Fissaa Mokonnon, Abbabaa Tasammaa, Kafanii Mul'ataa, Damisuu Taakkum, Abboonaa Damisee fi Aftaamuu Nagaasaa jedhaman mana jireenyaa isaanii maatii biraa qabuun waraanni raayyaa ittisa Impaayeratti marartoo tokko malee rasaasa itti roobsuun ajjeesan. Namoonni ajjeefaman kun namoota nagaa fi hirmaannaa siyaasa kamiyyuu kan hin qabne ta'uu maddeen himuun Oromoo ta'uu qofti akka ilmaan Oromoo itti ajjeefamaa jiran ta'us maddeen dabaluun dubbataniiru. Godina Baha Shaggar Ona Boosatii fi Dugdaa Booraa keessatti saamichi waraanaa fi kaabinoota sirnichaan uummata irratti gaggeeffamu jabaatee itti fufe. Jaaliraan Gameessaa waan qindeeffatte qabdi. Murni hattootaaf saamtotaan guute Biltsiginnaan uummata qaala'insa jireenyaan miidhamuun ofiifuu beelaa fi rakkoo ulfaataa keessa jiru waraana isaa itti bobbaasuun
saamichi ajaja murnicha irraa kennamuun geggeeffamu daangaa darbee jira. Aanota godina Baashaggar keessatti ajjeechaa hidhaa dararaa garaagaraa fi saamichi waraanaa fi kaabinotaan raawwatamaa kan jiru yoo ta'u, saamichi daangaa darbe qabeenya qonnaan bultootaa fi horii irratti bifa haaraan geggeeffamaa jiraachuun barameera. Ona Boosat ganda Merqaasaa keessatti nama maqaan isaa Kaliil Siiquu jedhamu jalaa waraanni bilxiqinnaa re'oota 3 yoo qalatan, Habiib Amaan jalaas re'oota 2 qalatanii nyaatan. Kana malees dararaa fi reebicha irratti raawwatamu dhiyeessuun uummanni qe'ee isaanirraa buqqaa akka jiru himaniiru. Oduu saamichaan wal qabatuun ona dugdaa booraa magaalaa Maqii keessatti oomisha kuduraa fi fuduraa kan akka timaatimii konkolaataa 5 fi paapayyaa konkolaataa 2 waraanniif kaabinoonni bilxiqinnaa maqaa kotorbaandiidha jedhuun oomisha qonnaan bultoonni gabaaf dhiyeessan magaalaa Maqii keessatti ugguruun magaalichumatti gurguruuf yaalanis namni irraa bitu waan dhabameef eeggadda galgala waxabajjii 25/2023 gara magaalaa Adaamaatti geessanii jiraachuu maddeen arraata biyyoolessa Oromiyaatti himaniiru. Dargaggoon Oromoo tokko godina Bahaa Wallaggaa aanaa Kiramuu keessatti hidhattoota finxaaleeyyii Amaaraatiin ajjeefamuun beekame. Jaalladhee Oromoo guutuu gabaasa kana akka taanutti isiniif dhiyeessiti. Ajjeechaan sanyummaa fi gochi gara jabinaa guyyaa gara guyyaatti qe'ee uummata Oromoo keessatti saba tokko qofa irratti xiyyeeffachuun finxaaleeyyii Amaaraatiin raawwatamaa jiru gochaa duguuggaa sanyii fi Oromoo akkasumas Oromummaa hundeen balleessuuf carraaqqii isaan taasisaa jiranidha. Warreen jiraachuu uummata Oromoo hin feene finxaaleeyyiin Amaaraa qe'ee uummata Oromoo keessatti gadda irratti gadda dhalchuun godina Bahaa Wallaggaa aanaa Kiramuu keessatti dargaggoo Oromoo tokko ajjeesan. Jimaata darbee waxabajjii 23/2023 godina Bahaa Wallaggaa aanaa Kiramuu ganda caffee soorummaa bakka addaa cabbii jedhamutti dargaggoo maqaan isaa Amaanuu Dabalaa jedhamu finxaaleeyyii Amaaraa Faannoo jedhaman ajjeesuu maddeen himan. Hidhattootni kun aanaa Kiramuu gandoota garaagaraa keessatti ajjeechaa suukkanneessaa saamicha qabeenyaa fi manneen jiraattotaa gubee barbadeessuu kan duraa caalaa jabeessanii jiraachuu maddeen dabaluun ONM'tti himaniiru. Godina Baalee Lixaa aanaa Gaasaraa keessatti hidhaan hawaasa nagaa irratti gaggeeffamu jabaatee itti fufe. Dabalata isaaf jaalbilisee sabaa. Waraannii fi caasaan murna bilisiginnaa Oromiyaa bakkoota cufatti ilmaan Oromoo badii isaanii malee sobaan yakkuun hidhuu reebuu ajjeesuu fi saamuu jabeessanii jiru. Haaluma kanaan godina Baalee Lixaa aanaa Gaasaraa keessatti namoota nagaa maqaa hidhata waraan bilisummaa Oromoo qabduu fi ilmaan keessantu keessa jira jechuun qabanii hidhuun dararaa jiru. Aanaa Gaasaraa gandoota akka Koloobaa, Shafilaa fi Danbalii keessatti hawaasa nagaa maqaa ilma keettu bosona jira jedhuun hidhaa fi reebichi maatii irratti raawwatu jabaadha. Guyyaa kaleessaa waxabajjii 25/2023 gandootuma kana irraa namoota nagaa 40 ol qabuun waajjira poolisii aanaa Gaasaraatti hidhuu maddeen arraata biyyoolessa Oromiyaatti himaniiru. Godina Lixa Harargee aanaa Odaa Bultum keessatti milishoonni maqaa waraana bilisummaa Oromoo barbaanna jedhuun saamichaa fi reebichaa uummata nagaa irratti raawwachaa jiraachuu jiraattonni dubbatan. Jaalmurteessaa Bantii waan qindeeffate qaba. Oromiyaa keessatti hidhattoonni Kolonel Abiyyi Ahimad maqaa nageenya uummataa eeguu jedhuun hawaasatti bobbaafaman maqaa waraana bilisummaa Oromoo jedhu of fuuldura qabuun saamichaa fi dararaa raawwachaa jiru. Haaluma kanaan Harargee Lixaa aanaa Odaa Bultum magaalaa Baddeessaa ganda Duwwaa 2 keessatti dargaggoota Aliyyii Kormee fi Asraandii kanneen jedhaman fuulli keessan nuuf araada isin waraana bilisummaa Oromoo ta'uun ooltan jechuun reebicha hamaa erga irratti raawwataniin booda waajjira poolisii ganda Duwwaa 2tti hidhanii dararaa jiru. Kana malees aanichuma magaalaa Burqaa keessatti maqaa waraanni bilisummaa Oromoo magaalaa seenee jira. Kanaaf fuula haaraa sakatta'uu qabna jechuun mana namootaa irra deemuun maallaqa bilbilaa fi faaya garaagaraa namoota jalaa saamaa turan jedhu jiraattonni. Namoota qabeenyi kiyyana jalaa saamame jedhee iyyates hin sobdaa maqaa nu balleessuu fi ati deeggaraa waraana bilisummaa Oromooti jechuun reebicha irratti raawwachuun mana hidhaatti darbus jedhaniiru. Miseensonni raayyaa ittisa Impaayiritti 5 godina Gujii Lixaa aanaa Bulee Horaa fi Galaanaa irraa waraana bilisummaa Oromootti harka kennatan. Jaalgalma Oromoo dabalata qabdi. Murni abbaa irree Abiyyi Ahmed gadaan gosaa dheereffachuuf ilmaan haadhiyyeessaa qa'ee isaanii irraa dirqiin qabuun leenjii waraanummaa kennuuf hin bobbaasu loltooti isaa guyyaa guyyaatti moona sirnichaa ganuu waraan bilisummaa Oromootti makamuu itti fufanii jiran. Haalum kanaan guyyaa kalee jechuun waxabajjii 25/2023 godin Gujii Lixaa aanaa Bulee Horaatiif Galaanaa irraa loltooti torba gooticha waraan bilisummaa Oromootti harka kennatanii jiran. Aanaa Bulee Horaa irraa loltooti 3, aanaa Galaanaa irraa loltooti 2 qawwee keemmi turkii 4 dachaatu tokko rasaas 1,000 hidhannoo 5 qabachuun moona diinaa gananii waraan bilisummaa Oromoo bir nagaan gaanii jiran.
kan maleellee arrumoota wajji 26 barkum 2023 aana buleeraa moona gandi bodhodhe irraa loltooti PP lamqawwee keemmi turkii tokkoof dachaatu tokko rasaas 300tiif hidhannoo lamoolii waraan bilisummaa Oromoota arkennatanii jiran. Miseensota waraan bilisiginnaa hanaan bagnagaan dhuftan ka jedhan qondaalii waraan bilisummaa Oromoo godinichaa ilmaan Oromoo qawwee baatanii achi keessatti afaan isaanii hordofuun qawwee hidhannoo isaanii walii waraan bilisummaa Oromoota akkuma haman dhaamatanii jiran. Godina Bunnoo Beddellee aanaa Cawaaqaa keessatti ajjechaa fi saamichi ilmaan Oromoo irratti gaggeeffamuu jabaachuu jiraattonni himan. Dabalata isaaf Jaaleeraan Gameessa. Tooftaalee koloneeffattoonni impaara Itoophiyaa wal duraa duubaan aangootti ba'an ilmaan Oromoo xiqqeessuu, cabsuu fi ajjeesuu irratti sagantaa bocachuun Oromoo fi Oromiyaa yoo dhabamsiisne malee Itoophiyaan itti fufuu hin danda'u jechaa akkuma turan bilxiqinnaan har'as Itoophiyummaa dagaagsuuf kaayyoodhuma isaanii sanaan ilmaan Oromoo ajjeesuu, hidhuu fi saamuu jabeessee jira. Haaluma kanaan godina Bunnoo Beddellee aanaa Cawaaqaa keessatti gochi badii murna abbaa irreen ilmaan Oromoo kutaalee Oromiyaa garaa irratti raawwatamu itti fufuun waxabajii 25/2023 waraanni goolessaan bilxiqinnaa mooraa waraanaa Cawaaqaa lammaffaa irraa gara Cawaaqaa shanaffaatti bobba'uun nama nagaa maqaan isaa Asiraar Ahimad jedhamu abbaa daa'ima 5 kan ta'e ganama toora sa'a 2:00 mana jireenyaa isaatii gadi baasuun yakka tokko malee rasaasatti roobsuun ajjeesan.